wanni ta'uu qabu warra gartee yaada wal fakkaataa qabu. Garuu garaagarummaa warra qabu. Warra akkasiitu walitti dhufa. Yaada wal fakkaataa garaagarummaa qabu jechuudha. Garuu wanni isaan deemaniif Itoophiyaadha. Obboleeyyan keenya kabiraa immoo wanni gartee isaan yeroo dheertuu ammallee irra deddeebi'anii gartee qabsootti godhaa jiran ammallee irraa haasawaa jiran waa'ee Oromummaadhaa fi Oromiyaa qofa malee Itoophiyaadhaa miti. Okay? Sanirratti gartee garaagarummaan jirtu kana qaceellotti hubadhaa. Garuu gartee warreen biraatii fi Juwaaris bika takkatti gartee waliif finnee akkasitti dirqamaa walitti gartee hin ta'u akkasii miti. Okay? Yaanni inni irra jiru yaada Itoophiyaadhaati. Kanarratti gartee dhugumatti warra gartee yaada Itoophiyaadhaa qabu habiraatii wajjin gattaa'ee gartee yoo marii godhe waan gaariidha. Waan gaariidha. Fakkeenyaaf warra gartee akka fannoo saataatu olaa saataanii takkaa'u gartee warra TPLF saataanii warruma biraa jechuudha. Gaa kana guuna kana isin hin jiru jarreen kun warri nama maqaadha warra afaan qawweedhaati. Warri afaan qawweedhaa Juwaarii hojii wanni isaan gatta'anii itti marii godhaniif takka illee hin jirtu. Istiraateejii adda addaati. Warra gartee afaan qawwee malee afaan nagayaatiin afaan nagayaatiin waan gartee mootummaan amma hojjechaa jirtu kun nuun taane jee qabsoo gaggeessuu barbaaduun baana. Warri afaan qawweedhaa dhugaa as keessatti yaada isaanii dhiyeeffachuu ni danda'ani dhiyeeffachuu ni danda'an. Maaliif isaanis gartee waan gartee biyyaa tanarratti yaada waan qabaniif jecha. Okay? Amma guyyaa kaleedhaa kana warri mana keessa jiru amma fakkeenyaaf xiyyaa tokko gartee xiyyaa nama timbirtuu jaaniini xiyyaa kana. Akka gartee nama fannoo bikka bu'ee dhufetti haasawaa ture. Okay? Haasawni isaa yoo dhageeffatte ani waa xiqqoo dhageeffadheetiin ture haasawni isaa ifii isaatiifuu konfiisu nama godha. Ifii isaatiifuu konfiisuuf godhaati deemaa jira. Wanni inni gartee irraa haasoo barbaadu habbaa takka illee daangaan qabdu. Tarata kan gartee waan qabsoo afaan qawweeti haasawa gara kaanin ammoo qabsoo karaa nagayaati haasawa. Warruma gartee bakka ani maayikii qabadhee niin haasawa jee gartee maayikii qabateetuma ogguu maayikiin harka seene waanuma hunda gartee haasoo tokko nama akkasiiti. Okay? Garuu immoo akka inni itti haasawutti gartee akka inni fannoon tuni gartee naannoo Amaaraa guututti harkaa qabduu fi inumaatu gartee Itoophiyaallee yeroo gabaabdutti gartee innaa Oromiyaa keessallee Amaarota Oromiyaa keessa jiruufis mirga isaanii gartee akka wanta godhanitti haasawa. Okay? Warri fannoodhaa gaafa gartee inni Oromoo ta'e hogguu beekan inni balaaleeffatanii beeka akkuma gartee jara biraatti isaas ari'uuf ta'anii. Okay? Timbirtuun Oromoodha. Oromoo Shawaa, Oromoo Walloo waanuma akkasiiti. Oromoodha. Okay? Garuu immoo wanni inni haasawaa jiru waan gartee garee takka wajjiinuu waliin galle Oromiyaa keessatti. Okay? Oromiyaa keessatti naannoo Arsii, Amaara naannoo Arsii jiruu fi Amaara Wallaggaa keessa jiruu fi Amaara jiruuf jinnii kana hundaa gartee wanta godhuu qabna jee haasawu. Nam tokko wajjiinuu fudhataman qabu san namni tokko illee kan Oromoodhaa fi Oromiyaa irratti gartee kan taa'ee marii godhu. Yaada akka inni haasa'u kana wajjin waliifuu galuun ta'an. Okay? An kana ajaa'ibsiisu. Jarri gartee maqaa Oromootiin achi keessa jiru amma Juwaarii Saadaatu Juwaarillee ngaa maqaa Itoophiyaatiin achi keessa ture. Obboleessa keenya Raajiin maqaa Oromootiin gartee achi keessa ture. Okay? Warri biraatis gartee achi keessa ture. Warreen kun hogguu gartee bika kanaa kana dhufan dhugatti gartee waan obboleeyyan keenya warra Walloo keessa jirus warra Raayyaatis irraanfachuu hin qaban ture silaa irraa dubbachuu ture jira. Okay? Akkuma gartee amma jarri Amaaraatis kun Oromoo Amaara Wallagga keessa jiru Amaara Arsii keessa jiru jaanii gartee hogguu dubbatan. Okay? Irraa dubbachuu ture jira. Isaan akkamitti eessa deemte?
Okay? Lal. Qophiin akkanaa tuni ta duraa taatee hafuun qabdu. Itti deddeebinee irraa haasa'uu qabna. Warreen biraa gartee warreen akka kanaa odoon taane dhugatti gartee warreen political legitimacy warra qabu. Okay? Warreen akkasiisan dhufanii yaada isaanii gartee haa gurguratanii haa namatti himatanii. Kana keessa maas gartee warreen Oromoodhaa takkaa gartee nuti gartee Oromiyaa irratti xiyyeeffannee hojjenna warra jiru. Okay? Warreen saniis dhufanii gartee yaada isaanii ummataaf haa himanii. Okay? An dhugatti gartee warri akkas jiru yoo jiraate inni jiraniis dhufanii yaada isaanii gartee silaa ummata keenyaaf gurguranii hedduu bareedaadha jeetii yaada. Okay? Okay? Torban dhufu isa qaban faami TikTok irratti warra kamii qaba warra parlaamaa kana qaba parlaamaa TikTok moo warra Oromooti qaba. Mee odoon yeroo isin irraan fudhanne carraa isiniifin kannaa warri mana keessa jirtan ol seenaadhaati qophii kalee tana gabaabsa akkamiin laaltan maaltu isinit dhageeffame yaanni keessan gartee qophiin akkanaa tuni maal gartee ummata keenyaaf buurri isin qabu takkaa gartee firiin isin ummata keenyaaf qabaachuudhaaf teessu maal fakkaatti jettanii yaaddan. Okay? Tawantaa gartee irratti rakkatina tan maaliif Jawaar TikTokii dhufee haasawee tana dhiisa. Tana irraa haasawuu hin qabnu nuti. Okay? Tana ofirraa dhiisa. Tuni maaliif pointii dadhabduudha laal hedduu dadhabduudha. Warra gartee faarsee bulaa. Okay? Nuti bikka san hin jiru. Ifiifuu TikTok itti fayyadamaati maaliif TikTok dhufe jettee qeexa. Akkamitti taati wanni akkasii? Akkamitti taati waan hin taane bara. Hin ta'u akkasan. Okay? Garuu immoo poolitishaan yoo taate bikkayyuu dhayixee gartee yaada kee gurgurachuu danda'uudha qabda. Okay? Inumaatu yoo sin afeere akkasii dubbiin. Okay? Akkanumatti gartee mana teessee dhokottee maarree kaan qeeqxee kaan hin ta'u akkasitti poolitikaan akkasitti hin ta'u. Poolitikaan deemtee yaada kee himattee dhiyeeffattee namni sirraa gartee akka bitatu. Yoo har'aan tana kana dhiyeessitee namni sirraa xiqqoo gartee jijjiiramni hajiraatu taate takkaa gartee atilleen yaadda san namni hin furanne jettee haa yaaddu taate yaada keetis xiqqoo gartee ifii teetiifis tweet godhaa jijjiiraa bareeffachaa akkasitti deemta. Okay? So argumentii gartee TikTok as dhufee Jawaar TikTok irra dhufee takkaa gartee qophiin kalee san kana irratti gartee xiyyeeffatina garuu akkumaan isiniin jee akkamitti ilaaltan qophiin akkanaa tuni gartee bu'urri gartee isiidhaa maal fakkaata eegalliin isiidhaa jechuudha akkasuma sanatti nuufoo ummata Oromootiifoo gartee akkaataa ammaan tana qophiin tuni itti gaggeeffamte tuni itti fufuu qabdi jette ammoo dhugumatti gartee maali yaanni keessan guutumatti gartee akkasitti yeroo gartee waliif haa baadhannu nama hedduutu gartee mana keessa jira jarreen kunis gartee warri mana keessa jirus akka gartee ol seenee yaada isaanii dhiyeeffatutti waliif yeroo tana gartee haa qusannu. Isiniin jaa dhiyaadhaadha tana tani jidduutti let's see okay. Jirtu Abdi Shakur na dhageessaa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sen daga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. Jam sen daga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maikee keessa cufaa warreen gartee. Maikee keessa cufaa. Ayyi Abdi Shakur itti fufi carraan keeti. Haye jam si bagano jirate halalle se ine
Araba garbi nagaan si fide sin jenna. Galatoom. Asirratti egaa dhimma mana keenyaa kana dubbachuudha qabna. Tole. Yeroo hedduu ati qalaat uummata kanallee darartu taaftaaf godhaan jettuun uummanni garuu yeroo ol bee yaadii isaanii ibsitu akka malee si jaalannaa jiru jaalala isaanii ni ibsaa. Garuu nama dhibba sadii hin taane taaftaaf umma dhibba takka kadhaadhaan galchina. Taaftaaf godhaa inni ol kadhanne. Kanallee yeroo taaftaaf sheer goonee mana kana guddisuu qabna. Fakkeenyaaf vaayiraalli isaa akka ol bahutti manni kun fuulduratti miidiyaa guddaa na tajaajiltiin abdaddaa. Honne dhaamsuma akkuma mana keenyatti. Galatoom. Inni biraa gaafii akka reefu tanaa san silaa jalqabarra nu himteerra bareeddu eega dubbii waa hedduu dhageeffannu nu burjaajjeeshite akka malee. Yooniin durarratti isinii hime boodarratti gartee ilaan ka gartee oduu ani isinii himutti irraanfachuun ooltan jeetii yaada beeyte. Durarratti ammoo olii booda gartee durarratti isiniif hima dandeessanii gaa hanqaan gartee oduu dabarsu yoo eeydanii achi booda. Laali intalti sun maalirraa soyitanii beektaa intala paarlaamaa biyyoota lixaa kana keessatti uummanni paarlaamaa irratti taa'e takka ni beektaa. Tanii fi maarreen digirii 360 jettee dubbattu takka. Hin beekne. Isiisan jala dhagee laali viidiyoo isiin irra waraaddee jira. San booda siif gala gaafii siif deebiti. Okay. Akkasii qophii kana irratti sana irratti nuti Jawaar qabsoon isaa haala amma deemaa jirtutti Oromomaaf bu'aa buusaa humaara takkallee rakkoon qabu. Garuu ammoo an akka ejjennoo kiyyatti fakkeenya waan takka waan itti amanutti Itoophiyaa tana keessatti Oromoon kaleessa irraa kaasee hanga irratti mirga hin argattu nageenyaas hin argattu Itoophiyaa keessatti Oromoon isa kana sirriitti beekuudha qaba namni. Maaliif yoo jenna amma mootummaan dargiinis siyaasuma mataa isaa tolfatee bulchee Haile Sillaaseenis Mallasiis Abiyyilleen akkasuma. Fakkeenya yeroo Abiyyi illee siyaasaan Itoophiyaa jijjiiramaa haaretti namni qabsaa ammaas. Kanaaf nuti Jawaar wanni xiqqisha wanni kumannuuf akka qaama Oromoo Islaamataa waliin nu qabee uummata isa balaaleeffatu kanallee beekee fi kanumaaf irratti duula namni hedduun ani wanni itti amanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa. Jecha ani wantiin dubbachuu barbaadu. Hayyee. Waan edaa sana immoo fakkeenyaaf akka mataa ayyaatti akkaan yaadetti edaan tana amma baay'ee jala taa'aa turre ijoolleen hedduun jala taa'aa turte ijoolleen teenyalleeni afaan jarri haasanii san namni tokko ijoolleen teenya baay'isoo ijoolleen teenya taa'aa argeera guddaan afaan gandaa mara san hin beektu. Waan takka bakka nama afaan amaariffaa beeku. Afaan Oromoo kun akka itti osoo beeku uummata afaan Amaaraa kanaas of bira fidee kaa'usan akka keenyatti afaan Oromootiin silaa illee nuyi kan gaarii ture. Hin beeknu ture ammallee tokkoffaan kana. Lammaffaan immoo maalumaaf bakka afaan Oromootiin gisuma takka lamallee taatu keessa waan takka alif nu boofne gaafiin dietana gabaabsitu mana deebisi bakka kanuma gaafiin diya. Tole hedduu galatoom. Assalamu alaikum jamaa. Afaan takka Hamza ana dhageessaa? Hin dhagaa. Hayyee.